ticha argaa miti isa siinna nyaate jette kun ila profaayilii isaa isinidha isa siinna nyaate jette jechuudha. Ila Firaa'ol ticha isa kana jechuudha inni si nyaate la. Fooloora meeqa qaba? 4,400 Firaa'ol ticha isa siinna nyaate jette jechuudha. Firaa'ol ticha isa siinna nyaate jette. Kan isaa miti Feesbuukiin kun 100% kan isaa miti siin agarsiisa kan taasisu sirrii jechuudha. Feesbuukiin kun kan Firaa'ol tichaa miti jechuudha. Feekiidha. Feek no. Feesbuukii tokkichi qaba inni illee yeroo hedduu dubbataa ture. Kan Firaa'ol tichaa miti kun. Wanti maqaa Firaa'oliin geggeeffame kun fayyaan kan Firaa'ol tichaa miti. Fooloora meeqa qaba? Siin agarsiisaa qo'a. Fooloora 4,600. 4,600 qaba Firaa'ol tichaa. Okay, viidiyoon isin jira jettee hoo ilaallu waliin. Viidiyoo isin jira jette kana waliin ilaallu. Koppiliin godhaa sirriitti. Viidiyoo isin jira jette dhumarratti suuraan isaa mul'ate isa jette sana waa argituufani. Obsaa. Dhumarra laalaa amma mul'ata jette miti dhumarra. Ilaa argitan miti suuraa isaa dhufee bahe viidiyoo isaa osoo hin taane suuraa isaa. Kun suuraa Firaa'ol tichaati malee viidiyoon naasaa jiru miti. Iskiriinshatiidha jechuudha. Garuu waan beekneef rakkoodha jechuudha. Kun suuraa iskiriinshat godhame jechuudha. Suuraa iskiriinshat godhame jechuudha. Okay, kana jechuudha. Feesbuuka Firaa'ol inni sirriin immoo isa kami? Kunoo. Feesbuuka Firaa'ol inni sirriin isa kami? Fooloora 100,000 fi 3,000 isa qaba. Feesbuuka Firaa'ol tichaa 100,000 fi 3,000 qaba jechuudha. Feesbuuka Firaa'ol tichaa. Inni sirriin isa kana jechuudha. Kunoo sirriin isaa. Sirriin kan Firaa'ol kunoo isa kana jechuudha. Feesbuukiin sirriin kunoo kan isaa. Inni ammaa 4,000 qaba. Feesbuukii Firaa'ol tichaa inni sirriin immoo kunoo isa 100,000 fi 3,000 kan. Inni duraa immoo 1,000 meeqa qaba? 600 qaba jechuudha. Eenyutu si nyaatere? Shiftaadha jechuudha. Malee Firaa'ol tichaa miti. Nageessi laatamu jettiin immoo lafa duwwaatti naasaa jira. Lafa duwwaatti naasaa jira. Amma gaa dhuftee nan lammiin agarsiisa jechuudha. Badda jasbitti. Wahi ammallee shakkii keessa jirti jiru. 100% isa si nyaanne. Wallahi wabillahi Firaa'ol si nyaanne. Birii 17 kuma 20 wayimaa itti godha. Wallahi si nyaanne. Nana mana kana Firaa'ol tichaa miti. Sagalee namni suuraa Mubaarikii isa donqoroo kaayyuu agarsiisee namni nyaataa jira. 100% Ameerikaa jira bara. Utuma akka barakkata akkamii ta'e Ameerikaa jira utuma nama nafti amina nama Ameerikaa jiru keessa. Firaa'ol tichaa miti. Inni si nyaate Firaa'ol tichaa miti jechuudha. Firaa'ol tichaa miti inni si nyaate. Feek no. Sigale feekiidhaan nyaatamte jechuudha. Of eeggannoo gochuudha. Majammaraa darajaa atoo maallaqa galchitu qabda maaliif gargaarsa gaafatta? Inni xiyyaaqee no. Atumti kuni na ajaa'ib jaabar. Eega maallaqa qabaatte akkamitti maallaqa kadhatta? Qabdaawu. Eega waan Firaa'ol galchitu qabaatte maaltu kadhaatti si geessime? Eega Firaa'ol maallaqa galcha amma kanan sii galcha biyya kam keessa jira? Kun hundi dogoggora bara. Maallaqa galchitu Firaa'ol galchitu qabaannaani maaltu kadhaatti si ergasiinu? Atoo qabda atoo kennaa jirta. Aboo rabbi sagaleen si balleessu. Inshallah badee dhagaan jirtu gurra. Dhagaan jiraati sagaleen saa hojjetu. Janne nyaateetti. Birrii kenniti isaa birrii kenniti. Firaa'ol tichaa maalis si nyaata? Sagaleen saa utti Feesbuukatti nyaatamte natti ergaa Feesbuuka nama biraa jechuudha. Feesbuukatti natti ergite kan Firaa'ol miti ni si dubbise. Sagalee deebidee walitti fakkeessuu danda'a namni. Isa miti walumaa galatti Firaa'ol tichaa miti. Aratirati Feesbuukii sitti finne kan isaa miti Feesbuukiin. Feesbuukii isaa miti. Isaati maallaqa qabda maallaqa nama gargaartaa hoo isaa kennita maaltu gargaarsa si kadhachiisa siin mataa keettu. Siin mataa keettu. Ila bara Oromootti hun jazbaadha yeroo tokko bara. Atoo Feesbuuka kan atoo maallaqa gargaarsa maallaqa namaa kennitu qabda maaltu kadhaasii ergeeyyuu jalqabayyuu abbuma fedhee ta'u. Abbuma fedhee ta'u. Eega waan maallaqa namaa galchitu qabaatte rakkinni kee maali? Karaa qaxxaamuraatiin naawuruu fi kanaa bar jasbummaan daangaa darbu. Maal taate foosii jimmaati si gattan darbaa? Akkamatti fayyada? Waa'ee fayyummaa kootti itti deebina maal taate? Rakkoo keetti darbe. Talaala dhibaa'inna nyaata. Birrii meeqa? Maaliif si nyaate birrii meeqa? Eenyu? Birrii 315. Eenyuun
Mama jira maqansa. Muhammad eenyu? Mama Daud. Eessa dhaloonni isaa? Ijoollee geessichaati. Eessa geessichaan? Geessichaan Jimmaadha. Jimmaan alaa geessicha. Ana saxxama. Gaatiraa. Lakkoofsa namicha keetii fudhattee dhuftee namicha sin jaalladhe fudhatee badeessan. Ana tokke. Lakkoofsa isaan fidan Iliyaasa fidadheera. Lakkoofsa isaa rabbi kana rakko. Ayyuu ammaa eegasii wajjin haasofte lakkoofsa isaa barbaadde hin jennee. Kamuu caalan qaba kan obbolaa isaan qabu qabu. Mee kenni obbolaa isaan qabdu lakkoofsa obbolaa isaa. Hin qabu hiriyaan isaa dhufee tole jedhee kenne malee hin beeka inni. Eeshi kenni mee lakkoofsa hiriyaasaa. Asha. Tokkee baran sitti mee. Kenni ka lakkoofsa. Ashi tokke. Ashi qabadhu. Eeshi. Koodii Itoophiyaa, koodii Dubaay. Eeshi. Duwwaa. Duwwaa 975. Wallahi mudi tarasi irraan kaasa warabbal kaaba. Anaa nama tokko faana haasa'u nama tokko akkasin invite natti gootan hin barbaadu. Isin argaan jira jechuudha. Invite natti mul'ise kee abbaa maqaa utuun argee lekkisitti himan. Yeroo nan nama tokko faana haasa'u maa abbaa kee hin taane maa haadha kee hin taane invite natti hin godhin. Amman invite godhi jedhu abbaateen beeku invite ergeen kee garuu. Yeroo nan nama soto haasa'u inshallah maa lubbuun keessaan baadhe. Yeroo nan nama tokko soto haasa'u nama biraa invite natti hin godhina. Kubbaayaan keenya beeku jira booyaa kee beekan kaatti qayyaradhe mal. Eeshi duwwaa 5 sagalee duwwaa 9 torba tokko. Duwwaa 9 97 15 22. 22 haa. 87 36. 87 36 haa. 39. 39 maali maqaan isaa? Abdii eenyu? فازلي سامبي بقولوا أبدي جدتي المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يمكن الوصول إليه شوفات أوكي سورة قول بيتش سينياتي سنة قبلها إيه نعم أيو ترجين توريستين كاوبيتا كاوبيتا نامبي كغارو بالبلا سيستري كي سارة براتي ديمت أيو ترجيرا أيو ميلا كوسا بريسي أيو لا كوسا بريسي مي جافي كاشو كاي hojii keenya addu tokkee maafan hojii koo nyaadha rejasba fuwaad biriisa kuma dhibbaa fudhatteet fuwaad kood maa yuuni suuraa kaa'uun beektu kan rakkoon jiru bar kanaa bar ati suuraa kaa'uun beektu bar Galchi muslee natti hin ergaani. waan hin beekne akkamitti amma wanaa suuraa wallaal taati yaayu Hayyee maaf na salphisiin ka musleettan erga keessa. ergi kadafi Gadai sini ada fayya ke sini surah male. Biri kuma shan biyan sai ga jadi har kabura tebe de kodi ratir gadu de county ratir gadu de. La cosa ka ba county sana nakin, la cosa ba county sana nakin. إيش Bijicha sa ba county sana nakin la cosa sa ijolle me yaro to ko share gudati guys. Kundi ke san shirar gullat banna ta. Nami mana follow goda banna ta. Shirar gullat andi ke shirar gullat banna ta. Let's go family. Shirar gullat guys. Mfula ko kan gani bati shirar gullat. Akasi. Tap screen kumari bagal cha shokai. Let's go family. Let's go. توكي كيس قالين باسش Marke la cosa mo ke so ayu na malle sura sirat nergine muslim. Barra kon ke sankana bar. Shirar gullat guys. Shirar gullat. Muslima sura fidi.
Esa kun immoo mee qoy hayyuna guddisaa mee bu'ina irraan guddisaa. Barbaademaa nama beektanu barbaadamaadha kun. Shoror keessaadha jechuudha. No shoror keessaa qoy foodii asis hin deebitaa jenneen naati. Qoy si deebifna. Qoy bu'ime wuran. Yenneen shoror keessaadha kun. Shoror keessaa kana namni beektanu. Maayini maqaan isaa maayii buute intalattiin immoo. Maqaan isaa maayini. Maqaan isaa maayini gaayis. Kanteen beeku abdiileedha turte. Hayyu maqaan isaa maayini. Shoror keessaa kana namni beektanu gaayis. Abdii isa kana miti bo. Abdii isa kana miti. Suuraa riyaatti hojiin faana. Suuraa riyaayi. Eessa kun? Ijoollee kana namni beektan. Warreedha gaafa Dubaayidha kulaa hundi jala isa shaantaa mormatti qabu sanaayi. Meen talattiin haa deebisan talattii ayyuu osoo hin taane sii tokko dhaa deebisaa. Adama wanta tina Adama miti kun siidaan abbaa gadaa sun. Okay, galatoomaa okay. Arsiidha. Namni ijoollee kana beektanu yakkamtoota kun gaayis. Kana keessaa isa kam gurbichi? Isa shaantaa ofirraa qabu tokko. Isa shaantaa ofirraa qabu gurbaa shaantaa ofirraa qabu sana beektan. Nagalchaa kaa okay as gabbaallu warra beeku qofee. Yakka barbaadamaadha gaayis. Ana qofaa biti tokko ijoollee afur irraa nyaate suurri isaa eessuma. Kan kee malee kan bira amaatu galchee. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Nagaa meeqam? Nagaa Ahmad akkam? Nagaa kooti. Jechuun isa keessa laalleetiin beekoo osoo hin taane fakkii gara duubaa laalleetiin arsii Shaashamannee keessa jira fakkiin akkasii. Bakka ijoollee beektaa? Ijoolleen beeku iyyuu. Bakka irraa maal fuuna ree? Buran. Okay, Mustee. Aggaaroo miti kun akkamitti beeku? Mustee Aggaaroo. Salaam alaikum. Beektamu beektu waalaikum salaam. Beeka. Qoosaadhis immoo qoosaadhis kun nagaratti irraa birrii nyaatee badee. Sakam. Jasbaa wuran. Okay, namni beekte dhugaas ijoolleen eessa dhaloonni isaa giifti? Harsiidha. Harsi balee. Ijoollee kana warri beektan yakkamtoota Baalee miti tokko. Baalee miti baleedha. Baaleen gargarii silaansa. Warri ijoollee kana beektan jirra jedhame. Nama ijoollee kana beeku. Salaam alaikum. Elisha. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Akkam tokke. Rashaa si harkisee qabadhu. Jira. Maaltu maal ta'e? Hin beektaa ijoollee. Hin beekee. Yaa waliin waami waan sitti nagaa jaatu beekala soo mul'adhu. Bilbila isaan qabu wayyee ijoollee waamsisa. Waamsisi ijoollee isaati adabamtee taasisti nammas hojjetti namma. Arsiidha aanaa baleetii ganni isaa maasas. Okay, ijoollee isheerti godhe ijoollee beekan nuuf hidhime. Ka jidduu kanaa mi dabaluudha. Ka shaantaa qabu. Dabaluudha maqaan isaa. Dabaluu galatoom. Ayyee ijoollee itti dawwalchiisi asumaan boodoo si goonaa si guddimnaayyuu kana booddee itti dawwalchiisi asuma keessa ta'a ijoollee. Bu'ee dawwalaa silkii biraan qabu ijoollee isaati. Nu jalaa baata kan hin baature waa daadhaan badduure. Hin baadu. Okay, follow back si godha mbani koy. Hayo jala turi mujatti ada bera. Mana follow godi tole. Mana follow godi Ilyas. Elisha. Okay, mujaan bilbila faanaa saya adabdamtetti mujaan ammoo isa kaaniin ilaali. Okay, itti bilbilni kadafi. Bilbilan kaasaa tokko. ቅዱስ ማርያም ጉዲን አርገቋ አረፋቱ ሰራት ደስ ሰፍራ ምለታው ነው ሙስሊም ደበምቴ አማዝ Ini dah jirani merpati kerja.
waan tokko nagarsiisin bakka tokko adabadhu dhaqitaa ishee olii gadi mamna keessan qanaxxaxamin akka nama garaa si ciniine. Eshi lubbuun. Eshi lubbuun hojiin qabaaf hin kanaaf. Ishi Ramato silkina se giddu ishi Ramato kopli karu jargara betta umbet sidu bana si jargara betta umbet ambi ajra ambi betta umbet namatu biru nanyate jargara betta umbet imbe kwan inshallah ma ibe ke tolte urat ya tole kada wululin jedin mujicha ma sana maka sana jala bare wataitu sabe ka jere sa dawole nu fere san sherar gullat internetina wali kada wululin godin sia dabara tiktokin sherar gullat guys hundi kesen sherar gullat me wori bekten guys ijolle kada wori betten arkan tap screen guys Elisha welcome share ti goda guys wori ijolle kada betten W mo maal jedhe maqaan isaa Diablosi mo W jedhe maqaan isaa isa gidduu sana W jedhe miti Makkiyaa beektaa Makkiyaa lakkoofsa barreessaa jirta Abooree Adimaa Madeega Silaan Seerkisaa Muudii qabattamu maaliin seen ture mana fooloo godhe Riyaadamaa mandamneetu beeka dhaarta yeroo meeqan si harkise jechuudha si galee beeka dhaarta okay sheeraa argullat guys bakka hin jiru kana taaftaaf godha warri ijoollee kana beektan Diablosiin barbaanna jechuudha dabaluu moo Diablosiin warri ijoollee kana beektan guys beekan hun jira qoosaadhi isaa qabannaa taachuu ishi Makkiyaa beektaa Makkiyaa lakkoofsa barreessaa jirta Abooree Makkiyaa dubaduk mina inati jazba donko roma hayyi min dubaddu hayu kesa debite waan men jara janin share argullat muslima kamera kan dubbe televisi jala rafami erbe share argullat Nagam. beta jolle kan Nagani kunjuru. muslima kamera ra debisi no nafsinta kamera hojii debisi makkiya beta bombetu jolle Juru nagani ko. inshallah beta bombetu Juru nagani ko. Injuratini dabam urat okay let's go beti imbetu video bara tesi rarte tap screen guys tap screen warra beektan guys let's go family let's go guys namni beektan beeka qofana barreessa beeku keessan qofana barreessa warra beektan barreessa sheeti way obre sheeti gura ka debisati hayu lamanin bayt godam wakam ayna alamini margo darita wa elal kubato ko wayti bumna wallahi kubal sirabu ra iman kuban sirabu wayti bubtena Waan tokkotti hin bunye wallahi. ijoollee kana dabaluu dha kaase hin beeka okay warri hin beekatan warra dhugaa qofa barbaada akka iyaasan maachu let's go family naafi beeta eenyuun beeta kara keessaa Isaan hundaan beeka ijoollee biyya kootiiti maal ta'an? mee maqaa isaanitti misa shaantaa baatu san maqaa isaanitti hime maqaa isaanitti hime Maal fallee isaan hundaa isinitti hima maal ati dura rakkoo natti himi malee? rakkoon xiqqoo ormatu jira minutti maqaa nutti hime rakkoon waan xiqqoodhaati rakkoon xiqqoo wayitiiti Sinuu foto maxxansitanii miree maqaa isinitti hima inni rakkinni dura rakkoon obsiisa. birriitu bade birrii ilaa mucaan inni shaantaa kun birrii ijoollee fuudhee bade walumaa galatti sii galee
Dubai jira koma rema. Dubai keessa jira kan urkaa bane malee. Maaliif itti kennan isaan birrii? Mucha sammuun kee nagaadhaa birrii biyyan sii kennee dee fuudhee maa obboleettii kee gargaarte maal wayyaa akkuma kee dalagattee fiddee bar. Dallaaladha moo? Birrii biyyan sii erga hidhee harkaa fuudhee birrii giiftii koo. Nyaamama. Ahaa jechuun akka dallaalatti jechuudha. Hawaadha.